haqni namaa akkanatti deebi'u ta'a akkanatti furmaatiin haqa godhattiisi. soo furmaatiin naqabdee na diddirtee shuqutii matan naqabdee firii lafanarraa dhiqe firii gidaararraa seenaan hin jennetti biyya tana keessaa bahuun narratti dirqama. Ammoo firiidha ammaa kaabe firiin fiigee baafatee mire tara takka dhamdhamuudha qaba. Firiin maaliif arra lubbuu ibbaraaruu barbaada? Lubbuu tiyyaan jaaladhaa jee maaliif lubbuu ibbaraaruu barbaada? Waan silaa gartee irra walii galtan san isa dhoorkattanii siifi kimiyaan. Harka furmaatee jalaa firiin biyya tana keessaa bahuun isarratti dirqama. Sodaa furmaateetiif bahuu deemtaa firii warreen jettan laa sodaa furmaateetiif hin bo'aan sodaa ableen isiin harkaa qabdu saniin hin ba'a. Saniif hin bahuu deema bas. Siifi firiin wanni irra walii galtan atis wanni caalaa biraa deemteefi jawaadee fudhachuudhaaf. Firiinis liigalteen teetii fi tazakkoodhaa maal turte? Maalirra si dammeesse? Zakkoo fi ati akkamitti wajji qabsaa'uu dandeessan? Maal si godheeti? Maal barbaacha gartee qabsoo tana seenteeti? Furmaatiin dullattiidhaa ilmaan 5 biyyaa qabdii ilmaan 5 siisanii kajawaadeeti jettee gandatti erguu deemtii. Itti nafuuti. Sinfuu. Isiin amma karoorrisii isa kuchiisee odoon duune waraqaa sanaa erguu. Dubatu waraqaa. Ummatiyyatti waraqaa kannaa. Ati otoo waraqaa ergitaafi. Umma kanni. Akkasumas eega waraqaa kannuun kannuu taalte. Furmaatiin maal siitaati wanta akkasiin taatu. Ilma obboleessa keetiin qabu. Waraqaan kan ni badala san. Maal barbaacha ala baata? Maaltu sirraa fudhatame? Furmaatiin maal sirraa fuute? Si guddisaa ganamaan gartee gaafa silaa ganamaan dhalattu san shafshafsi godhanii arraba akka tanan seentu. San furmaatiin shafshafsi goote. Kanattiin dirqamaanis jawaadee akkana jala bula dirqamaan akkanatti naasii hima. Dirqamaan. Ati akkasi fiigusee agarraaneen awwa abbaa kiyyagaa ari'ama itti qabbanti tunis nan baaftu as keessatti ol deebi'e malee amma gana ala gabbaanan khalaas firiin qotee beere. Zakkoon sheekni keessan kan isin gartee mataa keenya duree keenya jettanii jala yaatan harka kanneen jira. Caphee onneen isaa cabxee jirti. Arra gartee suuraan irraa deemtee jirti. Akka itti batatajjee furmaatee dheessu gartee batatajjee dhiirummaan isaa tana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan jaalatamtoota kabajamtoota ilmaan Oromoodhaa marti keessanuu qaqqaaliiwwan ilmaan ayyaa lafa jirtanitti gaa salaamanni keenya isin haa gahu isiniin jechaadha. Alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiif galanni haa gahu. Kagartee nagayaanis nu oolcheenus bulcheedha. Hanga guyyaa irraan kanaan hundee jireenya kana keessatti namni waa hedduudha arka. Wanni hedduun arku bu'aa bahii hedduu keessa dabra jireenyi kun gaa bu'aa bahiidha jedhanii hunduma gartee bu'aa bahii keessattuu waa rabbiin nu haa gargaaru nu gargaareetis akka geenye. Suniif arra maammee maaltu fidee jechuun keessanis hin oolamu callisanis nama callisiiftuu jedhan maal jambeeyta. Dhiira tuttuqaa kaasaa rasaasa tuqaa kaasaa jambeeyta. Dhiiraas tuttuqaa kaasaa jedhan. Yeroo nuti callifnetti gabbaanii waan hin taane gartee gabbaanii qaraanii nutis nu callisiiftu jechuun isin ijaa daawwattoota kiyya. Maaliif ammas gaa namni caphe ni beeytanii namni gwaa caphe galaana kute jedhan galaana kute hoomacha qaqqabatanii jedhan. Galaana kute oomacha qaqqabatanii oomacha qaqqabachuu jiran. Suniifuu jaalatamtoota keenya maateen dhugaa fi haqasii barbaacha asii duraas akkumaan dubbachaa turetti akkuma argitanitti
nadhiisaadha nadhiisaa sin dhiifnu oromootii yana harka dheeysiteetii ba'uus dadhabdee isii fi jawaadee gartee gaa tooftaaleen gartee isii fi jawaadee kophan nyaachuudhaan asii duraan dubbachaatiin ture. Zakkoon dachii fi gartee mana qabeenya san waraqaan isaa harka jirti kasaa godhachuudhaaf jechuudha qabsoo yeroo dheertuu godhaa ture. Kanarratti furmaateen jecha gartee ammas furmaateedhaan jaameetu hedduu takka garaa na gube daawwattoota kiyya. Furmaateen tun amma jawaadee heerumte rabbiiree walitti garuu isaan furmaateen dullattiidhaa ilmaan 5 biyyaa qabdii ilmaan 5 siisanii ka jawaadeeti jettee gandatti erguu deemtii jedhanii dhara irratti oofan. Maaliif dhara oofuun maaliif barbaachisa? Gareen shiraatuun garee sobaati jechaa jirra. Garee saamtootaati. Garee dantaatii fi garee garaati. Kaayyoon isaanii kanuma. Maaliif garaa fi gartee liqimsaa gartee liqimsuudhaaf jechuudha. Daandii rabbiirraayis maqanii kanamaarraayis maqanii shira hojjechaa jiranii jechuudha. Arra deebisanii immoo dharan fakkaannee fi akka nama gartee isin beeynetti daawwattoota dura gabbaanii intala gartee ilmaan 5 qabdu jenni. Dhala isiin bar yeroo jalqabaatiif ilmoo gartee dhalee dhungachuudhaan qaba jettee eeggattu garaadhaa darbitan. Addunyaa tanarratti wanni akkaan nama gammachiisu wanni gartee ni'imaa ijaa taate dasii ijaa tajaanii dhaltee ilmoo dhungachuudha. Rabbiin ni'imaa tana warra kanneefis isiniif itti haa dabalu. Warran harkatanii fi ittiin geenis rabbiin gartee warra harkatuu fi warra itti ge'u nu haa godhu. Gartee kadhaltaniif jalaa qabdanillee ilmaan gaarii rabbi isiniif haa godhu jaalatamtoota kiyya. Ilmaan qacelloodha. Ilmaan gartee abbaa caalu rabbi isinii haa godhu. Suniif gartee yeroo jalqabaatiif yeroo isiin silaa gartee dhaleetiin ilmoo dhungadha jettu akka gartee jawaadeen ilmoo gartee furmaateerraa hin arganne. Sanii jechaadha ilmoo garaa darban. Akka isaan iddutti jaalalti tun hin magarre. Wanni jaalala gartee jaalalowwan lameen wal fuudhee itichu maali ilmoodha. Ilmoon uggaa jidduu baate akka ilillii gartee birraate jechuudha. Isin ammoo ilillii birraa dasii ijaasanii qacam guutanii gartee karan murtanii jechuudha. Arra deebitanii immoo waan hin taane shiran taane yaaddan. Hayyeemee haa jennu fakkeenyaaf kimiyaa yoo qaadachii mana gartee zakkoon naa kannee jiraadha. Akkamis sii kannee bartuttuqaan tun bareeddu akkamis sii kanne gaafa zakkoon gartee waliigalteen teetii fi tazakkoodha maal turte maalirra si dammeesse zakkoo fi ati akkamitti wajji qabsaa'uu dandeessan maal sii godheeti maal barbaacha gartee qabsoo tana seenteeti mana saniin sii kanna jeeti gartee qabsoo tana seente eega qabsoo dabalamte mana sii farrame sii woqqee gabbee haa dubbatu gaa mana kanneef jee atis yooniif gartee manni kiyya kayattu taate mana akka itti feetee san waraqaa qabda gabba himee nu garsiisi bakka jettu akka waraqaa qabduu fi akkaataa itti sii woqqaamu. Manni kiyyaa'u zakkoon naa kannee jetteen hayyee dachii hoo dachiin gumaa keeti gumaa kami maal itti dhabde ilmootam itti dhabde rabbi bar si dandamee hoo si dandamee ganaadha ta fuuldura adeemtuutu irraa hamtuudha tanammoo shafshafii gartee guddisa baddan nama guddisaa bade shafshaf godhan shafshafiidha shafshaf si godhan malee waan takka humaan taane furmaatee ta lubbuu namaa itti lubbuu jirtuu itti dhabde akkami gumaa barbaaddi dhiiraa barbaada atis dhalaadha akkami gumaa kan barbaadda atini gumaa hin qabdu wanni maaltu sirraa ta'e
waliigalteen teessan zakkoon qabsoo tanas naquudhaaf mana siifin kan nasin jee waliigalteen teessan san ayyee jawaadee naadhiisii yookaa jawaadee naadhiisii qooy siifi firiin wanni irra waliigaltan atis wanni caalaa biraa deemtee fi jawaadee fudhachuudhaaf firiinis keessa beeki keessa dubbiin deemtee as baati firiinis sheenaa fi eegeen gama boodaatii jan gaafa silaa furmaatee tana gartee akka ilmoo namaatti qabatee wajji jiraatee gartee wajji jiraachuu qabu hattuu ta'e waa jala hate gaafa isiin fayyaa dhabde immoo darbee kute firiin bar nama lafee qabu jechuun namni lafee qabu qabeenyaaf dhabaa fi qabni gartee harka rabbii jirti namni immoo qabeenyaa fi dhabaan hin madaalamu silaa firiin lafee qabaate furmaatee darbee biraan deemu gaafa sana arra dhiirummaatamiin gabbahee waa'ee dhimma furmaateedhaa dubbata akkamitti eegana itti dhagahamteetinnis furmaatee gartee jawaadee jalaa baasuudhaaf yoo haawusaa jawaadee furmaateen akka itti adda ba'aniif qabsoo gama keessanii dhufe maal waqaataniif zakko atoo gaafa siifi firii waliigaltan maalirra waliigaltan maal waqaateef inni noo maal kanniteef moo furmaatee fi jawaadeedhaas dhabamsiifneeti dachii tana adda qooddannaadha akkasuma dubbiin kimiyaan ammoo furmaatee silaa akka malaaf irraa gootee qoode jawaadee harkachuu barbaaddi maali dhimmi deemee dhimma diinagdeedhaati dantaadha wanni gartee siifi firii qabsoo tanas isin neessise firiinis furmaatee bakka tanarraa walaba godhuudha zakkoon ammoo waliigaltee mallatteessanii qabsoo tana zakkoodhaa wajji eegaltanii duraan dursee zakkoon sheekni keessan kan isin gartee mataa keenya duree keenya jettanii jala yaatan harka kanneen jira caphee onneen isaa cabxee jirti arra gartee suuraan irraa deemtee jirti akka itti batatajjee furmaatee dheessu gartee batatajjee dhiirummaan isaa tana firiin maaliif arra lubbuu if baraaruu barbaada lubbuu tiyyaan jaaladhaa jee maaliif lubbuu if baraaruu barbaada waan silaa gartee irra waliigaltan san isa dhoorkattanii siifi kimiyaan eegaa jalqaba gaafa irbuu waliin seentan lukkuurraa hanga lubbuutti ni kafallettanii wajji seentanii arra firiin gartee gwaaniif dubbiin bakka tana geesse maaliifi maaliif furmaateellee dhiisee ganaa garteef waa'ee furmaateedhaatis dhiisee jee hay laaftuma tana nama cabsatan seeni dhiira gartee cidhaan keessaa guuramee jira kamiyaanoo onneetamiin gabbaatee furmaate naafisii wal hubata ilmaan kiyyallee jaarsaa deebiseetiin qabsoo tan alabbaa maal barbaacha alabbaata maaltu sirraa fudhatame furmaate maal sirraa fuute si guddisaa ganamaan gartee gaafa silaa ganamaan dhalattu san shafshafsi godhanii arra bakka tanan seentu san furmaateen shafshafsi goote si galte ammoo lamada deebiseetiin gartee furmaatee afaan dhaabbadda yoo faattu taate bakka irraan galle dhaquu deemtaati amaanaa waan si bira jiru gartee abbaadhaa deebisi bakka irraan galle maatii miti ni dheeyxa tadheen gaddarraa hafte ni dheeyxa wanta gartee irra shirayaatu jirtan tana hunda biraa utuu deemtan yoo lubbuu teessanii yaaddan hisaaba namaa saffeeyyaa haqa namaa gartee ifirraa dachaasaadha ittiinaan warri immoo sobamtanii waliigalteen taane mallatteessitanii qabsoo tanas seentan milkiin teessan hanqattee jirti hongoytanii jirtan isin ummata honge isinii walaa zakkoodha walaa firiidha walaa kimiyaadha ummata hongee daandii irraa bade daandiin isin harkaa baddee jirti waan qabattanii fi waan gadhiiftan wallaaltanii jirtan jechuudha waa'ee dhimma gartee dachiiti dhimma manaatiis
gama biraatiinis hojii guddaatu irratti hojjetamu jira. Tolaan taatu dirqiin taatu. Arra wanni gartee dubbiin furmaateetu akkanatti gartee wanni isin taatu gartee ni beektaa summii isinit taate. Sigalte summii isinit taate. Silaaqaata gartee sagantaa teessan taa'eetan san wal qixxeeffatan jechuudha. Kanaafuu shirriin najjawuu najjawu. Amma bar firiin bar diraamaa hojjechu jira diraamaa. Tamsiil yani yookaan piraankii fa'aa hojjechu jira. Firiin lubbuun jaaladha yoo lubbuu ta'e jaalatte haqa jaalachuudha qabdi lubbuu ta'e yoo jaalatte. Maaliif lubbuun haqarra jirtu waan takkan sodaattu. Du'aas hin sodaattu. Milkii akka milkooytu lubbuun haqarra jirtu ni beekti dhibbaa dhibbatti. Ati immoo waan shirarra jirtu akkana godhattaa. Akka gartee Israa'el gartee mataa gubbaa si dhaabbachuu jirutti. Zakkoonis gartee akkanaa gartee hin sodaadhu abadan gartee dachii tanan kan mataan saayinsii kuchise malee jira. Meen ilaalla akkasii daawwattoota keenya rabbii inshaallah warra milkiidhaan haa godhu milkii gartee haqaas haqa dhugaa haa godhu furmaatiidhaan rabbi cinaa haa dhaabbatu akkasumatti warra haqaaf dhaabbatan hunda keessanuu rabbi isin cinaa haa dhaabbatu hamtuu rabbi nurraa haa qabu isin jenna khayrii rabbi warra dhaga'u rabbi nu haa godhu akkasii hanga gartee gaa viidiyoo biraatiin wal garuu nageenya tura.